hin qaanofneeni mooqa nama dhukkubaa dhuddii jedhan. Booni xinnoo masheen qaanfattu dhugaa rabbii. Xinnoo masee wanti sitti ulfaatu yookaanis immoo wanti sitti jabaatu wayi hin jiru gaafa Sumayyaatti achi ol baate fayyaa abbaa nagaa arrabsituu jechuun nama kabajamtuu fi jaallatamtuu nama biratti illee kabaja qabdu ana biratti illee kabaja ulfina guddaa qabdu Sumayyaani gaafa arrabsituu xiqqoo mashee sitti ulfaatu. Sanuu oluma fudhatteetu Sumayyaadhaan baalagee jettaani oluma fudhattee Sumayyaan baalagee jettaan achi jaarsi mana kanaa maali inni jaarsi mana kanaa ishi wuyi mataanaa oofe galaa jaarsi mana kana akka inni itti hakkifatu mataana naannessaayu achi sadarba kana booniin na aarse dhufaan immoo si na aarse akkin jedhe dhugaan isiniin jedhe booniin maraattee sammuu qabdu yerootti Sumayyaadhaan baalagee jettuuni. Gadda sirra deebite jette har'a sirra si deebite jette bagasiin jette dhuguma shoshokaa miidhate shokkee dubartii shokkee jechuun dubartii akka keetiiti. Mee viidiyoo seesni banaa viidiyoo si dhaggeeffanna. እኔ እነግርሻለሁ እዚህ ጋር እንደውም ልንገርሽ እንትን በፊት የመተውና ማለት በቃ አላል አንድ ያህል እያሰብኩኝ ነበር፣ ግን ሳስብሽ አንቺ በጣም ባለጌ ነሽ። እንደውም እኔ ሳልሆን ሰውን ባለጌ የማደርገው አንቺ ነሽ ሰውን ባለጌ የምታደርጊው። በአንቺ ስም የሚነገደው አንቺ ምንድን ነሽ? ገበያ ነሽ እንዴ? በአንቺ ስም የሚነገደው ማንኛውም ሰው የፈለገውን ሰው የመስራት መብት አለው። ልንገርሽ በአንቺ ስም ቤቱ በምነግደው ምንድን ነኝ እኔ? ምን ስለሆንሽ ነው በአንቺ ስም ቤቱ የሚነገደው? አንቺ ማን ነሽ? ልንገርሽ ከተባለ ማለት ነው እያበዛሹ ነው። ደግሞ ከጓደኛዬ ራስ ወረድ በይ። ልንገርሽ እኔ ሁሌ እኔን ለመናገር ስትፈልጊ ግልጽ መናገር፣ እኔ ብቻ ጠቅሰሽ መናገር ትችያለሽ። ደግሞ ዛሬ አልፈሽ ጭራሽ ስሜንም ጠቅሰሻል። እቺ ማነሽ ቡኒ የምትባለው ሾካካ ጓደኛዋ። ሾካካ መሆኔን በምን አወቅሽ? ሾካካ እኔም አይደለም እኔ አንቺም አልተባልሽ። ገባሽ? ሾካካ ብዬ አንቺን ለመሳደብ ምን ልበልሽ? እንደው እኔ ሰይድን አክብሬ እንጂ ሾካካ ብዬ አንቺን መሳደብ አያቅተኝም ነበር ቢገባሽ ማለት ነው። ጭራሽ ደግሞ ሾካካ ጓደኛዋ እኔ ሾካካ አንቺ ነሽ ሾካካ። እንነጋገር ከተባለ እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ማለት ነው በቃ እንደምንም ብለሽ ስላልተመለሰ እንደዛ ብዬው ስላልተመለሰ ሂድ በቃ በስልክ አንድ እንደዛ ስላለኝ ሚስቴ እንዳሰሪ ስላለኝ ነው እሱሮ ደስ ያለሽ። እኔ አሁን ከፈለግሽ ማለት ነው አሁን ደውዬ ሰይድ እንዲህ ነው እንደዚህ ነው አሁን የሰራሁትን ቪዲዮ ከፈለግሽ አሳዩ። ማንም ሰው ይላክለት። ይኸው ምን ያደርገኛል ሰይድ? እኔ እንኳን ይሄን ያህል የማልሰብሽ ቢገባሽ ሰይድን አክብሬ ነው። ገባሽ? አንቺ ግን አውቀዋለሁ ባሏ ጥሩ ሰው ነው። ብታውቂው ኖሮ እፍረት እንኳን ሸይ የሚባል ነገር ቢኖርሽ ኖሮ እኔን ትሰርቢ ነበር። ቦኒን ጋ akkuma argaa jirtanii ani Sayidoon sodaadhe malee siin sodaanne ana miti kan ati arrabsuu qabdu ana miti shokeeni kan abbaa manaa gatti olii gadi adeemtu baalageensi baalagee akka keetiiti. Isheen abbaa manaa gatti olii gadi adeemtu jette dhukkee irraa kaasaa jirti Sumayyaa irraa akkuma viidiyoo ishee argitanii. Ijoolleen Oromoo keenya hin daawwattu miti viidiyoo ishee. Ijoolleen Oromoolee Amaaraanillee hin daawwatamu. Amaariffatti deebifattee iyyuu mata duree Amaariffaan barreeffachuu eegalte jedhi kaa. An kan jedhu ani garuu ajandaa ishee godhee irraa haasa'uuf miti. Na aarsite gaafa Sumayyaa jettu. Sumayyaan akkuma beekamu gootaa, Sumayyaan akkuma beekamu leenca jechuudha. Kan gaddeebitee deebisiif laattu hin balleessite dhugaa rabbi. Sumayyaan gaddeebiteesiif simbirroo akka keetii kana deebii laachuuni hin balleessite. Sumayyaan balleessaa qabdi dhugaa rabbi. Sumayya dhiisi. Tuffadduuti dhiisi kana deebiin kenniniif dhugaa rabbi. Kun abbaan manaa dhahee qaaruu see gargar hin dabarsu hin jedhe ani isin akkasittiin Sumayyaatti achi olaasuftu. Sa'idoon goddanyaa abbaa manaati miti namana maal taatanii fira koo nan bade namni goddanyaa abbaa manaa ta'e indee kabaja qabaayyuu mucayyommaa kabaja of dhowwiti. Kabaja qaba akkoo goddanyaa abbaa manaa isheetiiti Sa'idoon. Sanaafuu kabajjee Sumayyaa wajjin jiraachuyyuu qabdi turte. Sumayyaan bari yaa rabbii kee Sumayyaan bari yerootti gubbaa kana jirtu Yamanii sana jirtu ijoollee Oromoo wajjin akka isheen itti jiraattu hin beektu miti ijoo. Keessattuu Kamiilaan akka isheen itti jaallattu. Kamiilaan ammaa yuutuubiin see piroofaayilii Sumayyaatii fi piroofaayilii isheerra jira bara. Yuutuubiin see jechuudha. Jaalala keessa baate akka isheen itti ijoollee Oromoo qabdee ijoollee Oromoo guddisaa turte Sumayyaan hin beeknu nuti.
Amma kun amma dheengadda lafaa ol baateetu achi deebitee Sumayyaadhaan ati baalageedha. Ati abbaa manaa ijoon jeessite ati maal caalte ayyuu see warqee kana fakkaattu otoo jirtu ati maal caaltete kana jettaa itti. Garbii dhageessanii tuni viidiyoo ishee bara akka isheetti garaana gubdee dhugaa rabbi ani sirri isa dhugumaa na arabar dhugaa rabbi gaafan viidiyoo ishee dhaggeeffadhu. Isa dhugumaa na aarsite bara kiu jennaan hin gaggabe. Maaliif Sumayyaan nama lolamuu miti. Nama zarinnatiidhaan amma ijoollee baay'een nafxanyaa deeggarta Sumayyaan nafxanyaadha. Sumayyaan nafxanyaa miti. Sumayyaan nafxanyaa miti. Sumayyaan nama ijoollee keenya wajjin jiraachaa ture wajjin nyaachaa wajjin dhugaa turedha. Nafxanyaan ishee bakkee keessa daggala keessatti galtee dhokattee nama rukuttuudha. Gara hin beektaniyyuu waan nafxanyaa amma siyaasa keessa hin gashinaa. Maatti beektu waan nafxanyaa hin beektaniyyuu ijoolleen tokko Sumayyaan nafxanyaa deeggarta bagan deeggaressee daggaarakkoo. Nafxanyaa miti. Isheerraa barumsa waa haallee baranne suutumee dubartiiti Oromoodha isheen nafxanyaa miti. Indee ijoollee Oromoo irraa qabna bar. Ijoolleen tokko lafuma akkaataa nama hin dubbachiisinaa dhugaa rabbi. Waan namni dubbachuu hin barbaanne waan namni haasa'uu hin barbaanne nama naasubsiisinaa. Zarinnatitti nama hin geessinaa nama namummaa isaatiin jaalladhu. Namni sun si kabajaa si jaallata ta'ennaan si wajjin nyaatee si wajjin dhuga si wajjin oola taanaan kanarra maanni namni nama. Isi kanaafiyyuu nama hin taatan ijoolleen tokko dhugaa rabbi gara zarinnatiitti nama geesse nama hin taataniyyuu bara. Nama aarsiti dhugaa rabbi. Akka isheetti na aarsite ijoolleen koomentii tokko. Ijoollee warroonni Sumayyaa akka koo jaallatan wallaahi libbi qirsii kennaafi. Libbi qirsii onnee kennaafi. Ooganoofti intala maraatu kana. Indee ayyuun rogorta ayyuun tapha kaas bitattee. Ayyuun dubbatachuu wallaaltee kan itti achi ol baate jaarsa kabajaa qaba jaarsi ofii kabajaa qaba jaarsa kee salphisaa jirtu ooshee sana salphisaa jirta dhugaa rabbi. Maan ta'a dabatteen teessu maan itti Sumayyaa irraa sirbitu hojiin qabdu dalagaan qabdu ati see malee abbaa manaa keetii wajjin deemte hojii uummatteen hojjettu kan itti achi deebitee Sumayyaa irraa odeessitu of eeggadu Sumayyaan si ukkaamsiti. Isheen si tuffattee yoo si dhiifte iyyuu isheen si tuffattee si dhiifti maal gochi gaddeebitee si akka keetiitii jinaasofte iyyuu dhugaa rabbi otoo anaati iyyuu gaddeebee iyyuu huuba kana wajjin haasawaa maanni isheen huuba kana gootee afuuftee otoo akkatti gootee afuuftee amma ta'u Sumayyaan darbattee gama sana afuufti maal sana qubna gara gooteetu dhugaa gooteetu irraa dubbatte akkam garaa nama gubdii qoy Raamadaan na boosiifan dhufa amma beekaan afaan nagaa saara malee. Maasiifan dhufaan dhukkeen sirraa kaasa. Sumayyaa irra gore bakka Sumayyaan siin hin jenne bakka itti baalagee minaamina jettee shokee nama jala deemta jettu. Hin qaanfattu saanuu goddanyaa koo irraa bu'eetti argitanii warra deette. Hayyuu irraa bu'eetteen ati irraa bu'ii ati Sumayyaa irraa bu'ii maa yaabdeeti. Fayyaa bana gala fakkaatee Sumayyaa yaabdaa. Goddanyaa keeti. Ayyuun goddanyaa keeti irra gortee duute abeet deggertee duute ayyuu safuu ayyuu nu dadhabduudha maa humna qabdu isheen. Isheen ofirraan deebiftu arrabaan qabdi isheen kabajee qabdi bar takka baalagii jettee ni beekti ayyuun kabaja qabdi bar akka kee sokkeetti sallaphee wayii ta'e ayyuu dhugaa rabbii kabaja qabdi takka ijoollee takka dhugaa dubbadhaala bakka dhugaan jirtu dubbachuu wayya takka isheen arrabsitee beekti Sumayyaadhaan baalagee maajaarsa kee olii gajjaan jirta jetteetti isheen sa'idoodhaan hin duutaa. Dhiisii hin deeminii ijoollee keellee raasin dhowwu garuu hin duuta si ajjeesu jarri Gondor nagaa mitiin naqinii jettee boos malee mucaan kun guyyaa tokko baalagee shokoshokeedha Sumayyaan jettee ol fudhattee arrabsitee hin beektu. Kun hin qaanfattu kun bakka ayyuun si bitattee itti si bitattee ayyuun ammatuma kaatee harkaan wal qabdi harkaan wal qabu malee. Akka kee arrabaan hin dubbatan achirraa dhaabbadhu dhugaa rabbi Sumayyaa irraa dhaabbadhu Sumayyaa king of king bakka maal fedda Sumayyaan kingiidha. Amma Sumayyaa ga'uuf indagana tawalladallash በአማርኛ ጠፋ እንደገና dhalachuus barbaachisaa jechuudha. Bakka Sumayyaa ga'uuf sheritti naa godhaa laa sheritti godhaa.